raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kamisa caamsaa 12 bara 2016 qophii keenya guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jira dhaggeeffattoota keenya kabajamu ashama harka fuun. Ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaa mootummaa wayyaanee Xoolaay keessatti gidirfamaa turan dhiheenya kana gadi lakkifamaa jiran muraasni gara mana hidhaatti deebifamaa jiraachuun isaanii dhaga'ame. Kan jedhu mataa oduu keenya guyyaa har'aa keessaa isa ijoo ta'a. Amma akka dargaggeessi namoota 100 rijeektii ta'e kan jedhu jira. Yeroo arfaffaadha walgahii yuuniseekirii dhiisaa'uudhaan keeyyata lama kennu isaanii keeyyata tokko keeyyata lammataa jira keeyyata tokko keeyyata lammataa keessaa tokko filadhaa fi akka irratti isin hojjennu kan jedhamu keeyyata lammataa filannee. Kan amma dhageessan gaaffii deebii durataa waldaa baqattoota Oromoo biyya Misir obbo Xaahir Abbaa Booruu waliin dhimma baqattoota Oromoo biyyichaaf haala yeroo jiru irratti odaa sabaa waliin taasisan keessaa sagalee fudhatamedha. Kanas qophii addaa keenya guyyaa irraa qabnu keessatti isiniif dhiyaata. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas ni qabna. Isin keessummeessuun haga xumura sagantaa keenyaatti isin faana kan turus an Bulii Bakkooti. Turtii gaariin waliin qabaadhaa isiniin jecha bal'ina oduu keenya guyyaa irraaf gara falmattuu lammiittan isin dabarsa. Ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaa mootummaa wayyaanee Xoolaay keessatti gidirfamaa turan dhiheenya kana gadi lakkifamaa jiran muraasni gara mana hidhaatti deebifamaa jiraachuun isaanii dhaga'ame. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo yakka tokko malee gaaffii mirga waan gaafatan qofaaf godina lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo irraa mootummaa wayyaaneen yakkamuun baatiiwwan 2 hanga 4tti erga mana hidhaa Xoolaay keessatti gidirfamanii booda guyyoota 3 darban kana dura yeroo itti naannoo dhaloota isaaniitti deebifamuuf buufata konkolaataa magaalaa Najjoo gahanitti hidhattoota mootummaa wayyaanee bakkasiin qabamanii gara mana hidhaatti deebifamaa akka turanidha. Gabaasa guutuuf Xiiqii Dhugaasaa. Mootummaan kuneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan shororkeessitoota jechuun baatiiwwaniif mooraa leenjii waraanaa Xoollee keessatti hidhuun dararaa guddaaf erga saaxilee booda guyyoota 3 darban kan ammoo gara bakka irraa qabamaniitti fe'uusaatu himamaa ture. Haa ta'u malee maqaaf waan hidhaarraa lakkisan fakkeessuun Oromoota gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu gaafatanii hidhaatti darbaman keessaa kanneen Xoollee turan kanas erga gara haanaa keessaa qabamanii dhufaniitti geggeessanii booda gariin hidhamtoota kanaa buufata konkolaataa magaalota haanaa irraa qabamaniitti mataa maranii heeguun ammas marroo lammaffaaf mana hidhaatti deebisaa jiraachuun dhaga'ameera. Kanumaan walqabatees ilmaan Oromoo godina Wallagga lixaa magaalaa Najjoo irraa qabamanii Xoolleetti hidhaa turan keessaa 2 dheengadda akkuma buufata konkolaataa magaalaa Najjoo ga'aniin ammas loltoota mootummaa kuneeffataa wayyaaneen buufata konkolaataa magaalaa Najjoo keessatti qabamuun gara mana hidhaatti geeffamuu dubbatu jiraattonni magaalaa Najjoo. Jiraataan magaalaa Najjoo dubbifne tokkos namoota 2 buufata konkolaataa magaalaa Najjoo keessatti qabaman maqaa dhayuun haalicha akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuun eegalan. Barattoota
yeroo darbee barattoota qophaa'anidha. Akka jiranitti qabanii isin kan nagaa darbatu isin kan konkolaataa makiinaa laammuutiin deemu rukutu jedhanii barattoota hedduu barattootni barumsa jiran akka jiran sassaabanii hidhanii jiru. Hangallee amma yeroo darbillee itti fufanii manarraatii kaleessallee amma warri yeroo darbee qoollaatti geessanii turan dhiiraan hin deebisanii turanii. Isaan keessaatii nama lama akka isaan dhufanii magaalaa Najjoo seenanii mannaariyaa keessatti qabanii deebisanii waajjira poolisii irratti taphatee deemtu amma isaanii seenanii innaa hidhaa amma sanumatti fufee jira. Beektu laata maqaa isaanii amma warra akkuma dhufaniin qabaman kana. Mucaan tokko Eliyaas jedhama. Mucaan tokko immoo maqaan Ashullaa jedhama ijoolleen akkasitti beeku. Barattoota isaan jarri kun akkuma wallaa'ee dhufanii mannaariyaa buufata konkolaataa magaalaa Najjoo keessatti bu'aniin yeroo masana humna dubbatamaa fakkaataatiin dhufanii qabatanii fudhatanii seenan. Amma waajjira poolisii Najjootti hidhamanii jiru. Maal immoo jedhanii qabu? Waajjira poolisii kanas hin jenne callisanii dhufanii qabatanii deeman. Itti fufuunis jiraataan magaalaa Najjoo dubbifne kun barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Najjoo yeroo darbee hidhaman ilaa hammaa hidhaa jiraatuu fi kaawwanis torbee kana qabamuun itti dabalamu akkasumas dararaan loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo magaalaa Najjoo irratti raawwataa jiru akkaan ammaatee jiraatus nutti himuun dhumarrattis dararaan hagam jabaatus falmaan mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu itti fufee jiraatus nutti himuun dubbii isaanii xumuran jiraataan magaalaa Najjoo dubbifne kun. Isaan qofa osoo hin ta'in waajjira poolisii kanaanaaf kan baadiyyaatu jira. Barattoota magaalaa irra sassaabanii aanaa fidanii turanii aanaarraa immoo deebisanii yookaan magaalaatti deebisanii hidhanii jiru. Harka isaanii sansalataan hidhanii fakkeenyaaf barattoota keessaa beekaman maqaa isaanii beeku kan sirriitti beeku ragaan yoon beeku baadiyyu Yoosef Waaqjira, Solomoon Waaqjira, warra kana kan harka isaatii yaa walakkaa dhufanii mana isaaniitti fuudhanii dinqaa isaanii warra kana kan manaa godhanii ammaatti mana dabaatti waan tokkos gaaffii tokkos gaafatin isaan barattoota maqaa isaanii aanatu naannoo gatiin ture hin barre warra beekus ture malee barattoota 78 mana dabaadhaaf. Amma kan ijoollee preparaatorii qaban kana magaalaa Najjoodhaa qaban moo baadiyyaadhaa qaban yoom guyyaan isaa immoo? Magaalaa keessaa fi torban lama ol ta'eera hidhamuun ijoollee kana halkanuma baadiyyaa walakkaatti dhufanii humna dhaqaa nama 15 ta'anii yoo hin dandeenye cabsanii seenu kanaan deemanii sumaanaa turan. Warri sun hidhamanii haalli jiru qabsoon jiru akkuma jirutti dhufee kan jiraatu yoo ta'e iyyuu garuu isaan deemanii hamma hanga ammaatti iyyuu deemanii halkan guyyaatti nama 5 6 7 8 baananii hidhaa jiru. Nagaa darbatu isinii kan karaa cufu isinii dhanii sassalagaan ijoollee kana dhanii ammaatti dararaa jiru. Yoo isaan hidhan iyyuu qabsoon jiru itti fufee jiru gara jiru itti fufee jira. Warra jiru sanaan qabu iddoo hundaatti sanuma itti fufee jira. Yeroo darbee barattoonni mana barumsaa qormaata ishanii shangalamtu jiru. Warra kaan immoo qabanii ibsanii aduu keessa ibsanii asii waa qalaasisanii tumaatonni ijoolleen shanan tokko maqaa isaanii yoo ta'e indaa'u baay'eessanii turan. Yoom egaa kun? Kun torban tokko dura. Amma walumaa gala haalli godina Wallaggaa lixaa jiru ulfaataadha jechuudha. Jarris itti jabaatanii jiru uummati qabsoo isaarraa booddeetti hin deebine. Kan si ajaa'ibu jarri itti jabaatanii akka bosonatti rukutuu barbaadu cabsuu barbaadu utuu iyyuu agaabii dhiistee magaazii fiddee duubatti hin deebisu kan jira barattoonni fi uummanni yaadni isaan qaban. Kun duubatti hin deebisu kun gaaffii keenyaaf deebiin ta'udha. Mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummanni Oromoo geggeessaa ture tibba kanas bifa haarawaan magaalotaa fi godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti jabaatee itti fufaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan kaleessa caamsaa 11 bara 2016tti godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti mormiin kun yoo geggeeffamu eebila 9ttis achuma godina Harargee Bahaa aanaa Obburaa magaalaa Qobboo fi aanaa Gooroo Guutuu magaalaa Kaarraa Miillee keessattis mormichi geggeeffamaa kan oole ta'uu fi godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Beddelleettis mormiin kun gaafa caamsaa 10 bara 2016 barattoota manneen barnootaa magaalittii garaagaraan walitti ba'aniin jabaatee adeemsifamaa oolu odeeffannoon maddeen keenya garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummanni Oromoo caamsaa 9tti godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu magaalaa Kaarraa Miillee keessatti geggeeffameen ilmaan Oromoo maqaan Caalaa Shamsaddiinii fi Sayyid Abdallaa jedhaman tarkaanfii bineensummaa hidhattootni wayyaanee irratti raawwataniin lubbuun isaanii kan darbe ta'uun yoo dhaga'amu
Mormii jabinaan adeemsifamaa ture kanaanis Oromootni mana hidhaa magaalaa Kaaramilli keessa turan guutummaan guututti lakkifamuu fi manni murtii wayyaanee magaalichaa barbadaa'uu akkasumas hidhataan koloneeffataa wayyaanee tokko ajjeefamuuf kabiroon ammoo tarkaanfii irratti fudhatameen du'aaf jireenya gidduu jiraachuu odeeffannoon sabaa himaalee Oromoo garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Dhumarrattis mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu godina Arsii Lixaa aanaa Kokkosaa keessatti tibba kana bifa haarawaan finiinaa jiraatuun yoo beekamu, achuma godina Arsiitti kaleessas barattootni kolleejjii Asallaa Kadamee Biizineesii fi Ikoonomiksii dhiibbaa bulchiinsa kolleejjichaan irratti godhamu mormuun wal qabatee loltootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee Agaaziinis kaleessa moonaa itti seenuun barattoota irratti tarkaanfii dhaanichaa hamaa fudhataa ooluun dhaga'ameera. Bal'ina gabaasa kanaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee kan isiniif dhihaannu ta'a. Har'aaf oduu nuti qabannee isiniif dhihaanne haganuma. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya ammas itti fufa. Mee amma immoo wallee weellistuu Oromoo kabajamtuuf jaalatamtuu Ulfinash Qannoo kana waliin caqasaa gara qophii keenyatti aanutti haa ceenu. Akkuma beekamu baqattootni Oromoo biyya Masrii jiraatan rakkoo akka sabaatti isaan irra gahuu fi murtii dabaa dhaabbata UNHCR biyya Masrii keessa maandheeffateen isaan irra gahu mormuun bultii isaanii yoo xiqqaate baatii tokkoof ulaa waajjira UNHCR magaalaa Kaayirootti argamu dura taasisuun sagalee isaanii dhageessisaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee kanneen haga ammaatti bultii isaanii ulaa waajjirichaa dura taasisuun itti fufan akka jirantu dubbatama. Dhimma kanaaf haala jireenya baqattummaa biyyichaa irratti dura ta'aa waldaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masrii bilbilaan haasofsiiseen jira. Isaanis akkanatti of ibsuun eegalan. Gaarii maqaan koo Taayir Abbaa Boolii jedhama. Itti gaafatamaa dura ta'aa waldaa baqattoota Oromoo biyya Masriiti. Tole galatoomaa Obbo Taahir. Akkuma beekamu waldaan hawaasa baqattoota Oromoo fi caayaan baqattoota Oromoo biyya Masrii hawaasa isaanii waliin bultii dheeraaf waajjira UNHCR magaalaa Kaayiroo dura taasisaa turuun isaanii ni dubbatama. Mee gaaffii fi iyyannoon isin hawaasa keessan bakka buutanii waajjirichaaf dhiyeessaa turtan maal kan jedhu ture Obbo Taahir? Gaariidha. Gaafa biyya 27 ji'a sadaffaa keessaa Isaan baqattoota Oromoo biyya Masrii, waldaan baqattoota Oromoo biyya Masrii uummata isaa qabatee rakkina waan UNHCR keessatti dhalataa jiru waan yeroo dheeraadhaaf namoonni intarvii godhanii utuu riizaaltiin jaraa hin bahinii baay'ee irraa turuudhaan namoonni kaan akka rijeekti godhamu faayil kiloozii hunda adda addaa uumamaa kan turee fi rakkinni uummata keenya hammaannaan dhuguma gaafa 27 ji'a sadaffaa eegallee achitti hiriira bahuudhaan iyyataa turre dhugaadha wanti kun
akkasumas rakkina kee uummanni qabullee ibsinee fi bal'inaan gad buunee uummanni Oromoo rakkina Oromoo biyya Oromoo keessa jiru yeroo ammaa. Kanaafuu isin namoota kana bal'inaan gadi buutanii approach gootanii namoota kana akka gaariitti ibsattanii yoo irraa dhaggeeffatan ta'e rakkina ofii isin himuu danda'u kan jiru ibsaa turre. Akkasumas deebi'ee namoonni teezii ofii ennuu himatu namoonni achirraa intarvii nama godhanuu akka gaariitti simannaa hin qabanuu gaafii adda addaa gaafii waan hin taane nama gaafataa turanii sa'aatii xiqqoo kennamaa ture waan adda irratti baay'ee fannii dheeraa turre. Kanaafuu rakkina gurguddaa jiru kana keessatti keeziin Oromoo silaa daran cimuu kan qabu yeroo kana keessatti akkam projektii namaa kennamaa kan jedhu gaafii dhiyeessaa jiru. Deebiin isin qaama waajjirichaa irraa argattan maal kan jedhu ture? Akkasumas hawaasni keessan yeroo ammaatti bakka sanaa gara mana isaaniitti galanii jiru moo achuma jiru? Dhugaa taanaan nuti akka waldaa baqattoota Oromoo biyya Masriitti bakka caa baqattoota biyya Oromoo biyya Masriitti Oromoon baqatummaa isaa dura Oromoo ta'uun akka inni biyyarraa baqatee bahu keeziin Oromoo irratti amanuu yuuniseesarillee irraa shakkii qabna turre amma ni amantuu jennaan ni amanna kan jedhullee fudhatan wanti guddaan achirratti keezii Oromootti ni amannaa. Haa ta'u malee keeziin Oromoo akka isin jettanitti Oromoodha jettanii yoo nuti nam tokko baqatummaa isaa mirkanaa ta'e waajjirri kun asuma dhaabbachuun barbaachisaa miti. Nam tokko qormaata qabaachuu qaba qoratamee fi rakkinni isaa eega mirkanaa'ee ka'ee baqatummaan isaa fudhatamuu danda'a. Kanaafuu asitti keezii himannaa fiseetillee rakkina adda addaa qabdu kan jedhu nu dhiyeessaa turani. Amma akka jarjarate namoota 100 rijeektii ta'e kan jedhu jira. Ijaarsa jara baasiin himan sanarratti ammoo biyya muraa dhumaa sanarratti walbeerra kan jira. Baqattoota Oromooti namoota 100 ta'e jechuudha. Yeroo arfaffaadhaa walgahee yuuniseesarii kaa'uudhaan keeyyata lama nu kennu ta'anii turanii keeyyata tokko keeyyata lammataa jira keeyyata tokko keeyyata lammataa keessaa tokko filadhaafi akka irratti isheen hojjennu kan jedhamu keeyyata lammataa filannee uummatatti ibsinee yoo wanti kun keeyyanni kun amma nu fudhanne kun hojjetti baatii 3 fi baatii 7 kana keessa hojiirra ooluu dhabaatee bu'aa gaarii ittiin hin arganne dalagaan kun dalagaa dalagamee gaarii akka gaariitti uummata irraa arganne waliin dachaana hamma immoo akka Oromootti naannoo kanatti akka waldaa akka Wacifacaayaatti as taa'ullee nu barbaachisaa miti gara qe'ee deemnee kabajaa keenyaan as deebi'uu qabnaa ulfina keenyaan as deebi'uu qabna kan jedhuudhaan uummata achirraa baasa finnee uummanni kana itti dubbannee oboleettiin gadi baatee sa'aatii dheeraadha uummata irratti dubbattee uummanni biyya ture uummata irratti dubbattee ankaamachiisuu taanaan uummanni kaan amanee fudhatee galeera. Tole akka odeeffannoo magaalaa sana irraa argannetti baqattootni Oromoo haga yoonaa ulaa sana duraa gara mana isaanii kan hin galin akka jirantu dubbatama. Akka waldaa keessaniitti odeessa kana quba qabdu obbo Xaahir. Akka nuyi immoo keezii dhuunfaatti kan xiyyeeffatanii ni qabnaa yennoo keenyas kan jedhu jira. Akkasumas namoonni kan dangarraa inni deeman maallee wanti sitteessanuu fi kan jennee nu gaafii gaafannu gaafii dhuunfaa qabnaa gaafii kan keenya qabnaa kan jedhu nutti deebii nu kennu. Gaafii kaani uummanni waliin gaafataa waliin argataa nam tokko yeroo kamuu hawaasni tokko ajaja qaba. Ajaja isaatiin deemuu qaba. Ajajaan isaa wanti kun kaayoo jedhe yoollee wanti sun rakkina kan hubatee rakkina uummataa hubatee gadi baases gaafa duraa gadi baases koominitii makaa itti gaafatamoota kanaan haa inni yaane jedhee kan waliin yaa'es jaluma ammana waan akka mana arganneerraa hadee binuu yoo nu ta'uu didellee walumaan dachaanaa kan jedhus eega ta'e adda facaanii dudduubbattatanii achi tafuun illee waan gaarii itti fakkaatu maaliif kabajaadhuma Oromootii keezii Oromootiifis wal cinaa yoo dhaabatanii wal cinaa yoo deeman gaarii natti fakkaatu. Siige kan yoo ni seekerriitti illee nuti barreeffamee nutti bilbilamee kan namoota kanaa itti gaafatamuu fudhantu waan namoota keenya akka adeemeeraa itti gaafatamuu fudhachuu hin dandeenye jennee gara feesbuukaa irratti illee barreessinee namoonni achi taa'aa jirtan gara qe'eetti deebi'aa kan jedhudha. Labsa goonee turre feesbuukaa irra. Dhugaa taanaan akka gaariitti nama achi bulaa jiru adda baafadhee hin beeku namni jira jechuun oduu ni dhagaa. Haa ta'u malee gara yuuniseekirii hin beekne ganya achirraa deebi'ee namoota hin beekullee bilbilumaan hin dubbadde kaan achumaan gara qe'eetti deebi'anii ግን oduudhaan namni achi kan jiru yeroo ayyoolee namoonni dargaggoon xixiqqoo namni akka kana achi jira kan jedhee odeeffamu ni jira. Namni dhuguma dhimma ofiitti namni dhimma keenyaaf itti eeguun immoo homaa gochuu dandeenya. Haa ta'u malee jiru qe'eetti deebi'uu irra guddaa gaariidha illee kan nuti bakka jirru ammas taanan. Filannoolee lama nuuf kennuun nus tokko keessaa filanne jettan.
filannooleen kun maal kan jedhu ture? Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo bilisummaa ofii fi walabummaa biyya isaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Yaadni keessan nu jabeessaa, nu qajeelchaa, milkaa'ina sagantaa keenyaatiifis gumaacha olaanaa qabaata. Nuuf barreessaa. Iimeelii keenya voice.ioromia@gmail.com, Tiwiitarii Independent Oromiyaa jedhuu fi karaa Feesbuukii keenyaa Walabummaa Oromiyaa jedhu yoo nuuf barreessitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophiilee keenya yeroo hunda kallattiin argachuufis YouTube'ii fi fuula Feesbuukii keenyaa Independent Oromiyaa jedhu Subscribe akkasumas like gochuu hin dagatinaa. Filannoolee lama nuuf kennuun nus tokko keessaa filanna jettan. Filannooleen kun maal kan jedhu ture obbo Xaahir? Kan isin filattanoo kamidha? Itti dabalataan hawaasni keessan deebii argattan kanatti hagam gammadaniiru jettanii amantu? Lammataa jechuun kun namoonni intarvii godhanii ka'anii intarvii jiraatti hin quufin. Efee kanarratti narraa hafeera akka gaariitti himannaa koo sirrii miti nan qajeelfadha kan jedhanu akka himatanu yeroo ammaa fi deebi'ee namoonni immoo barruudhaan illee dhiyeeffachuu akka qabanu sana hirmaachisee namoonni asirratti waan kana kanarratti nu rakkiseera kottuu nu hima waan kan qajeelfachuu. Kanaafuu waan akkasiitiin keenya lammataa yoo ta'e hojjechuun keessan inshaallah gadi bu'uu danda'a. Namoonni yoo barruudhaan dhiyeeffatanii himannaa ofii sirreeffatan kan jedhu jira. Inshaallah filannee dhugaa taanaan hawaasni keenya guutummaatti itti gammadeera jechuullee hin dandeenyu. Wanti kun kan ta'uu qabu seera jireenya siyaasaatiin ala bahuu hin dandeenyu. Wanti guddaan nuti itti gammanne malee teezii Oromootti amantanii tumuun amaneerraa teezii Oromoo sirriidha itti amannaa. Wanti guddaan kana kan hubannaan akkuma abbaatiin kan deebi'u. Akkuma beekamu baqattootni Oromoo yeroo hedduu imala balaafamaa galaanarraan gara biyyoota Awurooppaatti ce'uuf jecha lubbuun namoota hedduu dhumaa akka jirudha. Mee rakkoon baqattoota Oromoo irra gahaa jiruuf akka isaan murtii akkanaa lubbuu isaanii irratti murteessaniif isaan dirqisiisu maalidha? Akka keessanittis balaa akkanaa salphisuuf dirqama akkamii irratti bobbaatanii jirtu? Dhugaadha. Dhuguma namni keenya biyyarraa dhuguma gidiraa wayyaaniitiin baqatee kunoo gammoojjii meeqa keessatti kaan achitti dhumee kaan karaa meeqaan du'ee karaa itti tumamee karaatti inni kaan biraa du'ee rakkina gurguddaadhaan dhufee as ga'a dhuguma. Eega dhufee as ga'e keessi dhuguma carraanii adda addaa karaa yoo inni seekkanii jiru xinnoo dhiphachuurraan dhuguma mataan sammuun namaas yeroo kan gara bahaa deemus jira. Kan immoo dhiiruma isaatiin kaayyata godhateetu muka dhufee deemus ni jira. Dhugatti rakkoon baqataan biyya kana keessa jiraachuu hin danda'u jedhee sadanku kana jedhee siimuruma rakkoon dinagdee ni jiraata. Dhuguma biyya kana keessa kan baqatee dhufaa jiru gara caalu namoota qeerroodha. Banuu rakkinnis kan mudataa jiru qeerroodha. Qeerroon kun dhuguma dalagaa argachuu hin malaan rakkinni adda addaa jira. Sana rakkina kana yeroo dabarfachuu rakkitaan ta'anii malee gara baharaatti deemuun gaarii. Akkasuma kan jedhaa jiru amma kan jiraa jiru namni kamuu asirraa gara baharaatti akka barbaachisaan taanee uummata keenyaaf isaa jirra amma dandeenyuun. Wanti kun asuma ta'anii keezii ofii akka gaarii qo'atanii akka gaariitti keezii ofii irratti xiyyeeffatanii rakkina abbaan sun irra gahee dhufe yoo akka gaarii gabbu'ee himachuu danda'e nam tokko wanti hin darbineef hin jiru. Haa ta'u malee gara baharaatti qaxxaamuruun sun gaarii kan taane uummata keenya isaarraa dhuguma keezii ofii qoratee wanti tokko eegaa baqatummaa godhatamee sana eeggachuu gaarii fakkaata. Akkuma beekamu ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii keessatti rakkoo isaanirra gahu dhiyeessuun gara biyya ollaatti baqataa jiru. Biyya itti baqatan kana keessattis
koolugaltummaa gaafataniif eegumsa gahaa dhabuun rakkataa jiru. Kun biyya Masrii keessa qofa osoo hin taane Keeniyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii keessattis waanuma wal fakkaataatu baqattoota Oromoo mudachaa jira. Furmaatni rakkoo kanaa hundeen maalidha jettu? Dargaggoota biyya keessaa baqachuuf jiranii fi hawaasa keessan biyya Masriifis dhaamsa yoo qabaattan gamanumaan carraa isiniif kenneera. Gaariidha, gaaffii gaariidha. Yeroo ammaa dhuguma federaalii wayyaanee uummata Oromoo baay'ee miidhaa guddaa irra jira. Uummanni Oromoo dhuguma du'aa jira, hintumamaa jira. Qeerroon Oromoos falmii ofii xiyyeetii dura daftara qabatee dhaabbatee falmataa jira. Haa ta'u malee yeroo kana keessa biyyarraa baqatanii dhuguu biyya ollaatti baqachuun gaarii natti fakkaatu. Yeroo kun yeroo qabsoon Oromoo itti ija baafatee itti deemaa jiru. Oromoon qeerroon Oromoo yeroo kana keessa waan kanaan dura hin argamne agarsiisee dhiiga ofiitiin Oromoo tokko ta'e bahaa kibba jaahalitaa agarsiisee falmataa jiru. Kan qeerroon Oromoo yeroo kana keessa daangaa kutee biyya Oromoo baqatee gidiraa kana namoonni 250 bahara irratti dhumuurra namoonni 250 kun qabsoo irratti kufee jiraate wareegamee jiraate dhugaa isaafuu seenaa guddaadha. Seenaa keessatti galmeeffama. Biyya ofiillee bilisoomsuudhaafis carraa guddaa qaba. Kanaafuu qeerroon yeroo ammaa akkasuma jennutti akka ta'etti akka biyya ofii keessatti falmachuu qaba. Biyya ofii keessatti waan ta'eef falmataa bu'uu qaba. Seenaa galmeeffachuu qaba. Akkasumas dhaabbileen Oromoodhaa dhaabbatanii jiranii efee hundattuu dhugaadhaan yeroo kana keessa rakkina ijoollee kanaa, duudii ijoollee kanaa, dhiiga ijoollee kanaa ilaalanii dhugaadhaan uummata Oromootiin haraa mijeessuu dhugaadha dhaabbatanii bilisummaa Oromootiin falmachuu qabu. Dhaabbileen Oromoo irree tokkoon ijoollee hadda dhiiga ofii gammattee adda fi xiyyeetii kennitee falmataa jirtu kana cinaa dhaabbadhaa jennaa dhaabbata garaagaraan dhaabbachuu qaba. Akkasumas akkan jedhu akka waldaa baqattoota Oromoo biyya Masriitti ta'e waldaa kun qofa ta'e hawaasa Oromoo biyya Masrii keessa jiru hundaafuu dhaamsan dhaamuu barbaadu. Irreen tokkummaa deeman maaluu cabsuu danda'a. Tokkummaan maaluu gaafachuu danda'a. Hawaasni immoo hoogganaa hin qabne tokko hawaasa ta'uu hin danda'u. Hoogganaa ofii deemuu gaariidha. Hoogganaa ofiis dhaga'uun gaariidha. Waan bahaniif illee hammuma argame fudhatanii isa kaaniin fuulduraan wal ta'anii irree tokkoon deemanii afaan tokkoon deemanii gaafatanii dhugaa of argachuus gaariidha. Uummata yeroo ammaa asirraa ka'anii gara bahariitti deemaa jiranuuf kan dhaamsi dhaamuu barbaadu. Yaa ilmaan Oromoo, yaa qeerroo Oromoo, bahariitti dhaqxanii hin dhumina. Biyya keessanii galanii du'uu wayya biyya keessanii biyya ofiitti falmachuu gaariidha. Bahariitti dhumuun barbaachisaa miti. Haa ta'u malee carraan dabarfatanii Awurooppaa galuullee ni jiran. Awurooppaa keessallee waan isin mudachuu deemu wanti isin beeksisan jiru. Awurooppaanis baqatummaan dhaqanii akka kennee taa'uudha malee dhaqanii asin fudhatamuu miti. Kanaafuu hadaraa dhaamsa kooti kurii warreen yuuniseecharii fuuldura jirtanus gara qe'eetti nu deebi'aa. Tokko taanee haa baanuu, tokko taanee haa falmannuu, afaan kee tokkoon haa deemnu, waliin facaafnu ni jedha galatooma. Obbo Xaaher Abbaa Booruu dura ta'aa waldaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masrii gaaffiif deebii kanan waliin taasisuun ibsa bal'aa nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoon isin galatoomfadha. Isinis galatoomaa galata qabdanii.
jalqaba irraa eegaluun turtii aga ammaan waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya xumuraa dhamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Odaa sabaa waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha ani saga qophii keenya yeroo biroo walitti deebinutti nagaa koo isinitti dhaammadha. Sabni Oromoo erga gaafa daboo warra Awurooppanotaan kolonii jalatti kuuf dirqamee kaasee hanga har'aatti saba ofiif jiraachuu dadhabuun ormaaf jiraachaa seenaa isaa dagachiifame seenaa Habashootiin uumaniifiin arrabsamaa afaan isaa ugguramuun afaan Habashootaa guddisaa akka ofii beekutti yaaduu dhorkamuun akka addunyaa yaadaa namtolchee Habashootni kalaqaniin yaadu taasifamaa. Akkasumas addunyaan sabicha irraa cituun sabni Oromoos addunyaa irraa ugguramee jaarraa tokko oliif jiraachaa turuu isaa ragaalee qabatamaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Humnaaf tooftaa dabalatee duulli haga hin qabne qaroo qalbii saba Oromoo jaamsuuf korreeffattoonni Habashaa gaggeessaa turan milkaa'uu baatus dhiibbaaleen waggoota 100 oliif saba Oromoo irratti taasifaman kun qalbii haqaaf Oromummaa ilmaan Oromoo tokko tokko laamshissuun ofitti amanamummaa dhorkuu kan danda'ee fi ofii saamamaaf ajjeefamaa haqa isaaf falmachuun akka waan mirga saboota biroo sarbuu ta'etti yeroo ilaalan argina. Akkaataaf ilaalcha yaadaa dogoggoraa Habashoonni sammuu ilmaan Oromoo keessa kaa'uu yaalan fakkeenya fudhachuuf yoo yaale seenaa hundee hin qabne kalaquun seenaa Itoophiyaa saba Oromoof keessatti hammatee kan waggaa 3000 lakkoofsise fakkeessuu fi qabsoon Oromiyaa walaboomsuuf taasifamus akka ilaalcha dhiphummaa irraa maddeetti hiikalaachuuf yeroo ta'u itti dabalataanis qabsoon Oromoo tarkaanfii sanyummaa jibbiinsa saboota biroo giddu galeeffatee fi qabsoo biyya gargar diiguu akka ta'etti maqaa xureessuuf yaaludha. Oromootni hedduunis yaada hanquu kana keessatti daangeffamuu irratti dabalataan fuudhaaf heeruma saba Oromoof Habashoota gidduutti ta'e jechi Itoophiyaa jedhu kan saba Kushiif kenname ta'uu fi akkasumas egeree saba Oromoof jiraachuun Itoophiyaa barbaachisaadha yaadota jedhan geeffachuun sammuu Habashootni kalaqaniifiin yaadanii haqa Oromoo ifa jiru irra tarkaanfachuun saba Habashootaan yeroo itti haguugamantu argama. Oromootni tokko tokko ammoo tiyoorii Maarksiis, Leeniin, Mo'aa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'uun qabsoo saba Oromoof hiika haaraa kennuu fi akkasumas godoo haqa maleeyyii Itoophiyaa keessatti of hammachiisuun yeroo itti Oromoota biroos afeerantu mul'ata. Haa ta'u malee dhugaa lafa jiru yoo tarreessine tokko seenaan Itoophiyaaf sabni Oromoo walitti qaban kan jaarraa tokkoof waggoota muraasaa akka ta'ee fi walitti dhufeenya Habashootaaf saba Oromoo gidduu jirus walitti dhufeenya koloneeffataaf saba kolonii jala jiru akka ta'e akkasumas Itoophiyaan biyya osoo hin taane impaayera ta'uun ishee dhugaa jalaa dheessuun hin danda'amne ta'uu. Lama qabsoon bilisummaa Oromoof Oromiyaa walaboomsuuf taasifamu qabsoo haaloo baafannaa yookaan jibbiinsa sanyii irratti hundaa'e osoo hin taane qabsoo haqa saba Oromoo kabachiisuu godhamuu fi filmaata maayii gaaffii saba Oromoo deebisuuf wixineeffame ta'uu. Sadii Itoophiyaanummaaf Oromummaan seenaa jaarraa tokko kana keessatti horataniin kallattii wal faallessu irratti kan argaman ta'uu fi Itoophiyaanummaan siidaa awwaalcha Oromummaa ta'uu. Afur tiyoorotni Maarksiisii fi Leeniin fa'aa abadan dhugaa sabni Oromoo keessa tureef jiru waliin kan hin tarkaanfannee fi walis simachuu kan hin dandeenye ta'udha. Kan kana nuuf dhugoomsu ammoo seenaa fi dhugaa saba Oromoo giddugala godhachuun siyaasa addunyaaf seenaa biyyoota addunyaa garaa garaa irratti kan hundaa'e tiyoorii beektotniif qaroon Oromoo wixineessan fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Egaa kan Habashootni haqa hin qabne tokkummaa Itoophiyaa jechuun sirna jaamummaa abbootii isaanii faajjii godhatanii ittiin qabsaa'uuf hin qaanofne sabni Oromoo inni haqa qabu biyya isaa Oromiyaa walaboomsuuf qabsaa'uu akka qaaniitti ilaaluun siyaasa beekuu yookaan qaroomina osoo hin taane qorannoo madaalawaa gochuu dadhabuu hanqina ofitti amanummaa irraa dhufuu danda'uu fi yookaan guyyumsaaf sossobbaa mootummoota alagaaf koloneeffattoota wayyaanee irraa barnoota argachuu dadhabuu akkasumas jaamummaa qalbii godaannisa sirna Habashootaa irraa dhufuu danda'u ta'uu tilmaamuun nama hin dhibu. Yaa saba Oromoo, seenaan tokkummaa Itoophiyaa har'a ittiin si joonjessuuf yaalan kun biqiltuu seenaa awwaalcha Oromummaa irratti biqile ta'uu fi amantaa yaadaa haqaaf bu'uura hin qabne kan jabinaan Oromummaa faallessu ta'uu hin irraanfatin.
Itoophiyaanummaan habashootni har'a faarsaniif akka eenyummaa qaalii saba impaayiritti ta'etti dhugaa ba'anis kan eenyummaa afaaniif aadaa abbootii kee cunqursuun dhiiga oromummaa soorrachaa har'a ga'ee ta'uu hin dagatin. Itoophiyaa oromummaa awwaalteef har'as Oromoo awwaalaa jirtu keessatti gaaffiin saba Oromoo deebii argata jedhanii yaaduunis gaara dhibuun kan waliin caalle ta'uu dhugeeffadhu. Kanaaf gaaffii keef deebii bu'uuraa kan argamsiisu jijjiiramaaf fooyya'insa impaayiritti keessatti suuta argamuun osoo hin taane jijjiirama bu'uuraa kan humna koloneeffattoota impaayiritti ofirraa cabsuun Oromiyaa walabomsitee bilisummaa keessa gonfattuun ta'uu waliif dhugoomsa. Kunis kaayyoo walabummaa Oromiyaa tooftaa siyaasaa godhachuun dhimma itti ba'uuf yaaluun osoo hin taane ejjennoo haqa qabeessa sossobbaaf afaan faajjii hin qabne kan kaayyoo Oromiyaa walabomsuun saba Oromoos bilisoomsuuf godhamu dhugeeffachuu itti amanuu fi daandii kana irratti waltumsuun akka ta'e wal barsiisi waliif dabarsa. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.